wanti kun beeseenallee irrumaa dhageettanii kaatanii boodammoo mee eessaa fuute ragaan isaa maali yoo namaan jettan ofumaa waa isin jettan sanis ta'e. Hayye bareeda isin yaada bareeda. Ara Ustaz Muhammad Gurbatti amma bicha miti wardi ana mana kana naqurti nami kijiba amanti rakaminan so isanu ma fu amanti kristana tu fu bareeda me bar nami kijiba kijiba amanti da amin bakka goya suganda لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم نمني وانا مغافته واسي برسيسا yoo isarraallee waan baranne gaafii isaa deebisuudha waa barata namni amma miidiyaa irra dhufe kun hundi nama irraa dhaga'ee oduu dubbatu oduu maal jedhu waa barata waan ta'eefi gaafa Muhammadaan seeqana qabe ayye Muhammad Gudda ayye nama kana istaayilii manni dhufeen keessummeessuun dirqama yeroo garii waan isin qabdan yoon isin itti nimne waan isin itti jirtan anu fin beeku yeroo isin fin bartanu bara kanaaf yeroo inni akkanatti deebisuu fi dhiisuu baroodha innis waan hin jirre fudhatee dhufe bakka fudhatee dhufe immoo yoo ragaa kan hin dhaabbatin namni as jala taa'ee dhaggeeffataa jiru kun illee dubbii kanarratti tashwiisha ta'a bara inni namni kun shubhaa keetti uumama waan kana qulqulleeffatee dhiyeeffachuun kan abbaa isaati. jalqaba ka gaafittiin dhiyeessite anillee walakkaadhaan nageenyan ture erguma amiin dubbateen qalbifadhe erga dubbii akkas dubbateera ta'e dirqama dhiyeeffachuu isaa dirqama isaati yoo hin taane immoo gaafii kan bira waan gaafatuuf hin qabu yookaan immoo ceephoo isaa buufatee aan dogoggoreen jira waan qabdanu dhiyeessa akkam dubbiin kun jedhe gaafachuu qaba yoo hin taane maal gaafatamaa inni namni biraa seenaa gaafatu yookaan dhaabuu hojii isaa ankoo ilaalchi kana qaala. bareeda Ustaz Kadiiraan kan jedhu Oromoo waa mammaaktii dhageessanii dubbii ba'an dhoogganii gala dhoogganii jetti. Du'aa inni dubbate irraa baastaniiti Quraana keessa akka hin jirre itti mul'iftan ufumaan namni irraa barataa deema. Innillee irraa barata boru waan dhiyeessu kanarraa. Hin beeknu mee nu barsiisi yoo jettaniin gabaabama rakkoo qabu namni beekaan hin jiru waaqaachi. Erraa fuudha dubbii. Ayyee mee fidi live. Hayyee itti fufu. Ela innati kanan shanan sunnate suni inni utubaa islaama shanani fakkeenyaaf shahaadaa salaataa fi zakaa inni fi sooma hajji yookaan makkaa dhaqu inni kun utubaa islaamaati shanani innan siinji egaruu kaayyoowwan ijoo islaama bakka gurguddaa afuritti qoodamu isaanis tokko gabrummaa rabbii ta'uu lama nama gaarii ijaaruu sadii hawaasa walqixxummaa fi haqaa ijaaruu afur milkaa'ina addunyaa fi akhiraa nan sobe bareeda baay'ee gaariidha hamilee kennaafi yoo soba jettan lakki kanaa miti kana yoo jettan nan fudhadha hamilee kennaafi jennee hayyee mee ragaa isaa nuti wal furannee ragaa isaa nuti jenne kitaaba irraa dubbisterra. Amma wal amansiisuu qabna ka dubbiin kuni keenyaaf fudhatama qabamuu hin qabu. Dubbiin badaa miti sinni dubbii hamaadhaa sin hin jenne baay'ee gaariidha mooraa hamilee fi kennine eessaa kitaaba kamirraa akka argitu nuti jenne. Isa kana quraana dubbisaa sirriitti akka gaariitti taa'aati quraana dubbisaa rakkoon qabu. Quraana fuula ganaa Kun jira Quraan marraa fide bar maali sammuu keessaan uume kun waanuma ifaati bar shakkiyyuun qabu malee ijoo islaamaa kan ta'ani bar amma kun waanuma mormisiisuun qabu bar miti ragaa isaa nuuf diisiin jenne Quraana irraa argatte nuun jette mee Quraana irraa bakka kamii akka argite nuuf di gammachuu tokko isin qabaa moodel mucaan jedhamtu gidduu kana gaafii gaggaafachaa turte shahaadaa qabatteeti moodel maayaan Allahu akbar guyyaa gidee beeksisa argaa ture ila live rabbi jazaa si adeemu
لا انت اللي ila live dhiifama naa godhi warroonni amantaa sirbituu ati dabarshi hordoftu mana amantaa keetii keessa jiru waan ragaan qabne yoo ati dhuftee asitti dubbatte silaadhee baluun keenya kun achi dhaqee waan ragaan qabne dubbate yoo siin jedhanii gaariin ta'u bakka dhufteefillee لا warra gaadha malee kun kanaaf ammoo fakkeenyaaf atamma quraana irraa waan akkanaa argee yoo jettu quraana irra kan jiraatin bakka irraa dubbifte kan hin qabaatin ragaa yoo fidan siin dubbisin warroonni qara wucu beekaan dhoorgine beeki amma oduu sin wocanillee amma sa'aatii malee azaantanii jiraarrannu kanaaf ammoo waan ragaa hin qabne dubbachuun gaarii miti dubbii ati dubbatte bada siin jedhaan jiru meeti ragaan quraana irra ragaan keenyi quraana dubbisa amma sheekiidha miti ma maal akkamitti ragaan agaafattanii quraana battanii dubbistanii ma xiqqoo rabbu balleen qaanoftan ayyee shimuutii qabadhu lan dubbisna amma kanallee beektan jechuudha quraana keessallee shimuutii qabaaf amma akka ta'e beektani obboleeyyan kiyya warra asirra jirtaniif kan dhaga'ullee kaayyoon namoota tokko yeroo fixuudha akka waan wayii namni hin haasofne akka waan maxaafa saniituu hin haasofne yeroo itti fixa walgoo fi la'allakum tuglibuun laa tasma'uu lihaadha alqur'aan qur'aana kana dhaginaati itti waca akkas ta'a kan jedhu warra zabana rasuulaa akkuma sana ammoo yeroo fixuu maal jechuu akkas jechuu waan ta'eef kan kee kun yeroo fixuu fakkaata obboleessa keenya waan dhugaa dubbannee ummata gara dhugaa waamna malee soba dubbannee yeroo fixuun barbaachisaa miti kanaaf ammoo kaayyoo amantaa kiristaanaatii illee biti ati amantaa kiristaanaa anis isliminnaa bakka bu'een dubbataa hin jiru waan islimannaan dubbataara malee bakka dabuusaniitii miti atis ammoo dhugaa jiru dubbachuu qabda malee soba dhuftee waa amantaan namaa hin jenne kenna dhiisi keetuuyyuu qaalallee irra guddaa waan ragaa malee haasoftu rabbi sadi ta'ee utuu hin jirre sadi ta'e jettu yoo ragaa fidaa jedhan ammoo waan biraa dubbattu akkuma waan quraana keessa hin jirre dubbatte kan rabbi sadi ka jedhume mee rabbi an sadi kara eessa jedhe bakka kamit dubbate sillaasee eessa dubbate akkas xiqqoo obboleeyyan keenya dubbadhaame miutii xiqqoo qabadhee isin deema bishaan dhugee Eeshi obboleessa keenyaaf waa xiqqoo absaa obboleessa wanna taasisu itti kun quraana keessa hin jiru ammaasi sitti mun dirqama keenya yoo amalaan haasu itti yeroo kamiyyuu kottu garuu yoo nan kijiba jette wal danda'uu dhiisuu dandeenya dhiifama nu goota kun kijibadha waan quraana keenya jirre boqonnaan gana lakkoofsaan gana jechuu dandeessu yoo jiraata eebiidha jechuu miti ata amma nuti yoo ijoollee xiqqoo sittaa fakkaannu nama hojii dhabeeta taa'u sittaa fakkaannu akka isaan beeku malee waa maqaldii wayii goggoote sadarkaa barnootatiin namoonni as jiran namoota xiqqoo wanniidha nama umriin illee gurguddaa sararlee gurguddaa namni sanillee sibbata qalbiillee sicha. Ani garuu quraana keessa mormuu keessan baay'ee gadda garuu gaaffii na gaafatta yoo jiraate na gaafadha. Maal si gaafanna nama kijibu waan gaafannu hin qabnu nuti. Amma utubaa islaamaa shanan yoo siin jedhe shahaadaa salaata zakaa yoo siin jedhe sooma yoo siin jedhe hajjii yoo siin jedhe maal amma maal sobe gamman. Diinii haasoo jirta amma beekaadhaati maashaallah. Maal beekaadha reeshi yoon beekaa haasayyuu amma kuni keessa miti himma. Utubaa islaamaa shanan yoon jedhe shahaadaan kun sobaa salaanni kun sobaa zakaan kun sobaa maal raaga maal barbaachise ree. Shahaadaa siin hin jenne bar kijiba jirta waan quraana keessa hin jirre sobaa jirta. Kanaafiyyuu ati jalaa yoo si mirgate taap godhi nama kan rabshaan dandeenya. Akkasii inshallah.